Shamarroof Oromoo akka kiristaanis jaalala kiyya kan kabajaa kan irraa maddis naagoo jira. Har'ammootu waan ajaa'ibaa isinii qabaduu dhufee yeroo hedduu namoonni hedduu keessaan na gaafattee akkamitti suuraa kee lama sadii gootee waraabdaa viidiyoo nuuf ibsinee waraanaa jiru jira. Ibsuun duratti yuutuubii kiyya qophii bashannanaa jettanii qophii bashannanaa tuuf jettanii qophii bashannanaa tubuuttanii argattu. Dhiifamaa sabakaa keetti godheefa qophii bashannanaa tubuuttan ni argattu. Kun isa kana asirraa viidiyoolee yookaan fi na gaafattan asirraa ni argattan jedhee yaada warroonni tokko tokko irra na gaafataa jirtan qophii bashannanaa seentanii yuutuubii kee saabskiraayib gootan yaanii waan barbaadan ni argattu jedhee abdii qaba. Fakkeenyaaf viidiyoolee baay'ee jira, zara viidiyoolee baay'ee jira. Akkasuma asiin gaafichatu osoo hin taane dura aappii kana buufachuu qabdan kana aappii kana agartanii aappii kana buufachuu qabdan. Aappii kana pilaastoorii keessa seentanii kiinmaastar kunuun jira aappicha kana ana daawunlood waan godheef oppiin jedha daawunlood godhee jira waan ta'eef aappicha kana buufattan jechuudha. Aappicha kana buufattanii jettan amma karaa viidiyoo itti hojjetar kiinmaastarii keessa seentanii aappicha kana keessa seentan jechuudha. Kiinmaastaa keessa seentan kun hedduu guddaa bal'aa yookaan wannoo bal'aa kana ni argitan jechuudha. Isa bal'aa hedduu kana dhooytanii isa hedduu ta'an 16.9 ka'eedu kana yoo viidiyoon keessan dalgaa waraabame 16.9 yommuu dhaabbata waraabdan ammoo 9.16 tokko kun illee garuu mararra bareenni 16.9 ka dalgaa waraabame jechuudha. Fakkeenya warra tokkokkii waraabdan 9.6 kanaan illee waraabamu mala garuu mara bareedaa 16.9tu bareedaadha waan ta'eef isa gadhooyna. Isa yoo dhooyne as miidiyaa kan jedhu gubbaa kanan argitanii miidiyaa kana tu'ine jechuudha. Miidiyaa yoo tu'ine viidiyicha wala waraabne jechuudha barbaadanna. Viidiyicha wala waraabne waan ta'eef viidiyoo kaameraan wala waraabne barbaadanna. Taa'ee viidiyoo isa arganna mana kaameraa keesseen anama viidiyoo namni garuu viidiyoo sadii akkamitti waraabdanaan jettanii sadi viidiyoo sadan ammoo gaafa biraas hin argisiisa amma ammoo viidiyoo lama bichaa qabadhu dhufee eessi akkamitti arginoo naan jettan viidiyicha wala waraabame fakkeenya viidiyicha kana waraabe hin argitanii viidiyicha kana waraabe eessa dhayitan kun bootee tana jechuun bootee majawaala dalgatti jedhu kana hin qaboonnu bootee dalgatti jedhu kana ni argate jedhee yaada jechuun fakkeenya soori bootee dalga akka jawaalatti ka sadaffaarra jiru kana tuqxanii yoo tuqxan isa harka bitaa kana jechuun irra gadaan harka mirgaa irra gadaan kana tuqxanii viidiyicha jechuun galabbatachuudhaaf galabbatatanii jiru. Fakkeenya viidiyoo kanatti haadha viidiyoo kana haadha yeroo waa viidiyicha kana isinii galee yaada. Awwaala kophaa viidiyoo waraabda jechuudha. Kaameraa tolfattee yoo jette kophaa waraabda. Xayyichi booda kaameraa waraabdee yoo hiisite amma kun viidiyoon kophaa waraabame kalamataalee osoo kaameraan kun hin cufamne uffata san qayyarattee bifa lamaan qayyaruu barbaadatte jechuudha. Uffata san qayyarattee bifa biraatiin waraabuu dandeette jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma argata viidiyoo lama waraabame
ايوه طيب اما مو كمتي ديت غونا ديتا كيجوت توكوفا asirraa muratte jechuudha kaameraa kana hin muratta asammoo akka maqasii kana inni argitu iddoo yaada achi kana to'ita akka tokkoffarraa kana dho'itee irraa murte jechuudha amma murree jira amma dho'ina iwaa amma deeme mire haga viidiyocha barbaannu jechuun dhiifna amma immoo asitti illee min murra gittee kanatti kudha tokko viidiyochi sun waan ta'eef ammallee maqasii kana dho'ina amma mootu ka sadaffarra dho'ina ka lammaffaa osoo hin taane ka sadaffarra dho'ina ka sadaffaa kanarratti ni murra viidiyocha kan barbaadan ammoo viidiyocha lammaffaa jechuudha Obsaan eeggatan jechuudha akka viidiyochi suni yoo ta'u amma immoo viidiyocha kan jalqabaa waan jiruuf viidiyocha kana eegganne jechuudha viidiyocha abunoo kanas ka tokkoffaa kanatti murra siigaleem ammas ammas illee viidiyoo biraa waraabuudhaaf amma isa kana laalla isa kana sasitti muranne jechuudha qixxee ka sadaffaa kana murra isa kanas ka sadaffaa kana murra ka sadaffaa murra kana mootu dilee godhanna viidiyoo waan dheerateef viidiyoo kana mootu ila ciffee kana ni argite jedhee yaada ka dileetii gadii kana ni argite tartaa sadaffarra jiru tartaa ini dileetii gadi tartaa tokkoffarra lammaffarra jira jechuudha ka dileetii jedhu kana gaditti tiffee sadii tana argite jedhee yaadu harka bitatti isii tu'ita isii yoo tu'ita immoo gadaanu tu'ita ka olaanu osoo hin taane ka gadaanu kaasii bahe kana isa kana tu'ita sun jalatti isii baasa baay'ee ammoo viidiyocha kana immoo dileeti godhan viidiyochi kun immoo dileeta baay'ee dileet goone jirra isa kana hoo akkamitti yennoo goone jira amma viidiyocha kana tokkoffaa akkana siifanna jechuudha ofis siifine maqasii tana nagartee yaadu maqasii amma maqasii tana dho'ina osoo maqasii hin dho'ine dura kaawwannoo murtukaa intaloom akka fakkeenya mul'ii gadii roomaa ka'edhu gadikki roomaa ka'edhu gadiitti jirti achittee kana tu'ina yoo jedhu hin murra asitti dhiisna dammoo achitti eega dhiisne booda akkam goona ofitti asiisine akka nun beeksifnu goona baay'ee amma akkam goonore viidiyocha awwaalaa san dho'ina viidiyocha awwaalaa sanis maqasii akkan akka aanu kana dho'ina isa kana dho'ineet lamii tartaa lamii kana walitti gad dho'ina qixxee kana dho'ina baay'ee akkam goonore akkana goonetti qosiisan eegasin ammoo viidiyocha awwaalaa kana siifan yoo maal viidiyocha waliin ka'iin ammallee akkina wal qixxaatuuf viidiyocha ammallee ofitti siisina jechuudha awwaalaa san baay'ee amma waliin galee jira viidiyochi kunoo awwaala viidiyocha waraaba bareechinaan sin dhibuu jechuu ideetu godhu garuu awwaala yoo waraaba balleessite immoo viidiyochi si dhibuu danda'a isin dhibuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf kana akka ergi maraa yoo wal qixxaatu jechuudha fakkeenya viidiyocha dho'ina kunoo viidiyocha akkana waraaba jechuudha ka sadiillee akkanuma waraaba akkasii isiniin jira warroonni viidiyocha akkana nagaafachaa turtan eegasin immoo akkam goona eega waraabne jenne kanarraa murra akkam beeksifneef murra fakkeenyaaf gariin bifallee qayyarachuu barbaadame bifa gurraachatti yoo barbaachise
Anna akkasi deemsna bifa gurraachisatti kanas kagadaanus lafanuu bifa gurraachatti deemsnee jira. Ammoo lafanuu viidiyoon kun hin beeksisu jechuudha. Akkasi warroonni viidiyoo na gaafatan awwaala kee maastar yoo gootan salphaan hojjetuu dandeettan ka wanta hin ulfaanne. Eegasanii ammootu ka sadaffaa kanarratti kunu hin argitanii akka nama sheer namaa godhu hin dho'itanii gabbuufachuu barbaadan kunoo ka macarrashaa kanarratti hin dho'itin jechuudha. Halas amma gadi bu'aa jira malee viidiyoochi waan ulfaatu hin qabu. Warroonni na gaafatan achumaan illee yuutuubii subscribe gochuu hin irraanfatina. Amma immoo wannu keessa galle ilaalla. Magaalaa keessa galle ilaalla. Viidiyochi sana amma viidiyochi isa walaa kana kun jechuudha. Kun viidiyochi kana jechuudha. Isin galeera. Isin galee yaada. Waan isin hin galin ammoo na gaafachuu mirga qabdanii. Cumaanis yuutuubii kee subscribe gochuu hin irraanfatinaadha. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu baay'ee isin jaalladha. Qophii bashannanaa subscribe gochuu hin irraanfatinaadha. Nagaa keessanaaf tura.